መስከረም ይቅርታ በያት መስቲ ይቅርታ ተባባሉ። መስከረም እሺ ያስቀየምኩት እና የበደልኩት ነገር ካለ ሳይሆን ስለበደልኩሽ ይቅርታ አለ ኦልሬዲ። ስለዚህ ስለበደልኩሽ ይቅርታ ነው የሚባለው። ወደኛ ጉዳይ ስንመለስ አልመልስም። እናትዬ ጊዜ እኔ ደክሞኛል አዳሬን። መስከረም ከበደለ ሰው ጋር እንጂ ነይ መስከረም ይሰማል። የአባትሽ አካውንት የለሽም? ከብት ይሸጣውን አባትሽ ከብት ሽጦ ይላከሽ። አባትሽ አካውንት ነበር የለውም? ታዲያ የአባትሽን አካውንት አትነግሪንም? የከብቱን እንትን እንበላቸው፣ ሰፖርት እናርጋቸው። አታውቂም በቃልሽ የአባትሽ ተናገሪ። የላ ቶሎ በይኔ ወገቤ ተንቀጠቀጠ። በእናትሽ ውዬን ያደርጉት በአንቺ ጉዳይ የኔ እናት። አሁን መሲ እጅ ላይ ነሽ። ሴፍ ሀንድ መሆንሽን አውቃለሁ። በቃ ሀቢባ ልውጣ። በቃ እሺ በቃ እንደተነጋገር ነው። 1050 ይቀራማ 400 የደሞዟና ፓስፖርቷን ወደ መሲ ብርስቶላት የሚያስገባት ይኸውልሽ፣ እኔ ካስገባዋል እኔ ቀራማውን እከፍላለሁ። እንዲከፍሉ አደርጋለሁ ሰዎቹ። ገባሽ? ጥሩ ስራ ባታስገቢያትስ ህዊ? እኔ አገናኝሻለሁ። የሚያስገባትን ሰው እኔ ለሰው አገናኛቸዋለሁ። ይሄ ሁሉ አሁን 1050 ቀራማዋን ላለመክፈል ነው። እኔ ለምንድን ነው የምከፍለው? baay'ee kan nama garramu viidiyoo kana beekan dursee isinitti yoo jedhee tiktok irraa baay'ee dheeraadha mata dureen isaati. Dubartii liivirra jirtu kana hiwii iddoo jedhamtu sanatti dubartii akka dallaalatti ijoolletti baay'ee qabatte jechuudha. Mucayyoo makiina keessa teessee immoo dhiifama sii godhe jettuun suni mucayyoo baay'ee miidhamte, miidhamaa mana hin jedhamne jechuudha. Isheen dhiifama naa godhi jettuun suni baay'ee mucaatti kan baay'ee falfalte jechuudha. Mucayyoon asii kaffaltee fi dhaqxee akka dhaqxeen ishii bira maqaadha duratti baatee kun namarratti galee injiti ilaala. Amma ishiin kun duratti harka duwwaa akkuma keenyaaf biyyaa baatee akkuma naaf isinii baatee xiqqoo ishiidhaa mijannaan baay'ee taphatte. Baay'ee dafqa namaa dhiiga namaa amma nyaatanitti ammamtuutti dhagaamuu dadhabutti kaleeme mana namaa ifatamte akkuma keenya hojjatte. So mucaa kana maal goote seetanii mana namaa akka hojjattuuf asii dallaalinatiidha nan hojjadha seera gaawwiidha jettee asii achi ergamte fudhatte mucaan nagnaan mana ishii turte otoo mana ishii teessuu jiini torbatti lakkaawwame mucaan garaamaa galte asii birrii kaffaltee deemte ji'a torba hojjattee maatiidha hin ergine mana tokko galteeti ji'a lama teessee birrii 600 kaffalanii sababa maalii akka irraa kutan hin beektu mucaan. Iddoo tokko immoo guyyaa tokko yookiin guyyaa 26 hojjedhe jette birrii 600 naa kennan jette. Maali jedhee gaafannaan naa deebisuu didde bilook na gootii jette. So amma mucaa kana yoo dhugaa baasee gooddanyaa ishii tokko jechuudha. Mucayyoon immoo bilbila biyya sanaan qabdu bilbila Itoophiyaa qabdi imoo fayyadamte jechuudha. Innaa gooddanyaan ishii mucayyoon diimtuun gara oliitiin ishii bukkee teessu kuni liivirra jechuudha gara eebti hantee garuma hiwii kanatti hantee gara walakka kan teessu kanatu dhugaa mucayyoo kanaa baasif jechuudha. Mucaa kanaatu miidhamee jira akkana jette jechuudha. So mucaa kana erga akkanatti mana ishiitti ji'a torba teessee rakkatte maal gooti seetan dhugaa waaqayyoo kan nama boochisu keessa miidhamuun mana eegama taa'uun ijoollee taa'anitti isaantu beeka. Dhugaa waaqayyoo ani baay'ee illee hin ta'e har'a fa'ii dhufee naa deemaanii yoo nan jijjiirradha jedhee asiis gaafin dhaqe ganama isaa fa'ii na fudhatu. Gana galgalas fa'ii dhufaanii nana fudhatan baay'een dadhaba tureeyyuu jechuudha. Baay'een turu. Ganuu ijoolleen achitti hargu ji'a 2-3 koottumee gorsi fa'ii kan naan jedhanii immoo na waaman hargeen jira jechuudha. Innaa ji'a 7 achi teesse kanatti kootiidhaan rukuttee qulfii ziippiidhaan mucaa kana ija ishee rukuttee jirti. Mucaan ishii immoo balbala hitti haatee yookiin itti cufte miilla ishii kana cabsitee yookiin madeessitee madichi dhiita'ee yookiin bosbosee jira jechuudha mucaa kana. Sana booda too rakkachaa jirtu mucayyoon wayii dhabe yookiin rakkadhe akkanattan jira jennaan xiqqoo mucaan waan achi keessa nama beektuu fi mana hojii galchite jechuudha. Hamma achii dhugaadhaan barbaadanii mucayyoo sun lookeeshinii keessatti hojiin galche hojii dhabeennaan boonyan jette achi baasanii waa'ee kanarratti taasisa jechuudha. Maal isinitti dubbachuun dhufe amma viidiyichi dheeraa dhabee kanarraa kutee isinitti fide garuu maaliifuu gadhi dhugaan hin qal'atti malee dhokattee naftuu jedhu.
mucaa kanaan har'a dhiifama jechuun ishiitu guddaadha jechuudha. Balleessa kalee balleessiteef jechuudha. Niitiin kun akka waan ta'e gugudhatti dhugaa isitti hima viidiyoo biraa toon sitti agarsiise yeroo mucaan ishiin mistira ishii gadi baafte kun yeroo dubbattu harraba baafte akka waan ta'e godhatte akka waan ta'e tarii ilaaluu dandeessu warri Amaariffaa dhaggeeffattaa soogii tasaseetti dhufuu danda'a TikTok irra jechuudha. Maal jechuun barbaade dallaalaan jedhamtu asumaa baatee camlaaqaan jechuudha. Waggaa 2-3 xiqqoo wayii jettee baddee al hojjettee jechuudha waraqata wayii baafattee ani dallaala dhettee nama meeqatti taphatti jechuudha. Mucaan kun amma akka baddalamte ilaala 150 kassarte 7 jechuun herreega kaffaltee dhaqxee maatiidhaan taane garaamaa galtee jirti ji'oota amma kanaan hojjetamne. Akka daa'imatti 7 waan ishiin dabarsite Waaqa fi ishiitu beeka. Isaan kun isaan adda ba'an kootiidhaan rukuttee qulfiin ijaa dha'uunu jechuudha. Innaa baay'ee ulfaata dhugaa Waaqa kuni jira. Namni keenya yeroo xinnoo wayii sittee dhugaa Waaqa akka ta'us hin beeku yeroo tokko. Niitiin kun amma dubartii Itoophiyaati. Kaleessa asii taf jettee dhattee akka har'aa kana eeyyuun taane biiroon ta'e takka mana namaa hojjetteetti. Garuu irraanfatteetti jechuudha. Ijoolleen baay'een akka miidhaman beekan. Baay'ee akka miidhaman jechuudha. Birri baay'ee akka dhaban beeka jechuudha. Ijoolleen nyaata fa'ii hojjechuun beekne Dubaay keessatti baay'ee tankaraatatu qulqullina otoo hin taane warra nyaatatu irra barbaadama Dubaay keessatti yeroo baay'ee akkam beekutti biroo keessannaa dhufanii ilaalanii ammantaa itti guyyaa 2 yookiin guyyaa 1 sana ijoollee nyaata hojjetti beetti minaamina waan jedha warri qulqullina baay'een turu yeroo baay'ee maaliif Dubaay keessa immoo qulqullina yoo jette herigi waa afaan Ingiliffaa beekuu qabda maaliif ijoollee isaanii faana waltasa jedhamudha jechuudha. Inna baay'ee qoramu ijoolleen biroo keessa ji'a 4 taa'uun ji'a 1 taa'uun mana dallaala kan isaa asitti bitan daabboo ijoolleen nattaasa'an gaaf tokko dhaqee jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo walaayittaa tokko ishiin ji'a 3 teessee achi jettee dura sargeen jira bar. Jettee mangaaga walitti amma wayii geessi kiiloo duraan amma wayii jechuudha. Garuu naan kabalamtee jirti daabboodhuma bituu fi ofii isaan iddoo kanatti daabboo nuu laatanii jedhan dhugaa Waaqaa wajjin nyaadheenis misaa. Daabboo gidduu ishiitti roozii baasanii fi nyaatu. Isaan sun waxatanii mi'eessanii biddeen bitatanii dhugaa Waaqa. Isaan akka dallaalati jedhamtu goddanyaa ishee wayii waamtee minama akkasitti nyaatu kan hin gaafsanaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo dubbachuudha fi bakka akkaataa isaaniin ulfaata jechuudha. Inna as turree akkanatti turree qulqullina malee hin beeknu kana taanii minaa jedhan nuti fudhannee baanee waan ji'aatti illee fayyadamnu hin qabnu birrii fuunee dhufnee birrii biyya kanaa hin qabnu hin hojii hin gallee nuun kaffallee kan ji'a 5 dhabee kan ji'a 3 dhabee kan ji'a 2 dhabee hattaa fuuldura ishiitti na rukuttee madaamidhaaf tumsiti jechuudha. Amma otoo hojjetin fa'ii kan baanii jiru ree seenanii jarri immoo nama deebisu Dubaay keessatti akka iddoo kaanii miti. Ati hin barbaadu jetteen deebitu. Amma biyya biraa kan hin beeku situ natti ulfaate illee jedhee bilbilatee bahuu danda'a. Dubaay garuu isaanuu hin dandeessu eegganaa si deebisu jechuudha. Inna guyyaa baay'ee iddoo 2-3 seenii deebi'eette mucaan kun dhugaa Waaqayyoo waan kaawwadhu hin qabu ji'a isa kan ji'aan natti waan dhufuutti illee dubartii barbaachisu jetti. Bishaaniin citaan bakka waanuma tokko dhimma hin qabamnu inoo Dubaay hin beektu. Dhugaatiidhaaf amma guyyaatti akkas hin barbaachisu. Inna baay'ee tokko ulfaata dhugaa Waaqayyoo. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Baay'een akka miidhaman ilaala. Amma madaamidhaan amma nama miidhaman ishii hormaatiin ishii biyya hambaa afaan ishii hin beekamne amma hin caban bargixotoo amma na cabanii isaanillee bahu. Amma ishiin amma balbalaan ijoollee ishii rukuttee ishiin qulfiidhaan yoona guyyaan kabalti sana qulfii sila rukutteef irratti beekame malee akka hin beekamnetti yoona guyyaan reebdi jechuudha mucaa kana. Inna maal jechuufan ka'e seetan kan hin dura kaase fidanii dhufanii akkuma jarritti man dhuguma jette kan ishiin kabaltu argeera jakuute. Kan gara biyyatti si erge sabbaa keetii jetteeni tikkeetti ishee hojjette fedhi jettee kiis dhaluqqiste itti dabalatte asumatti dabalee si galcha kan jetteen jirti. Nan argaan ija kootiin dhugaa Waaqayyo.
እና baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan mucaa kana waaqayyoota guyyicha eegee morme malee ishii miti amma kan himate mucayyoo ishii liivirra ta'anii ishii gara sadaffaarra jirtutu ishii hiwwii taantee jirtu sanatu dubbate jechuudha. Akkana goote hiwwiin jette. Sana booda immoo egaa dhugaan hin dhokattuun babbaati waan ta'eef baate mucaan iddoo jirtuyyuu sababa namaatiin hojii galte surumaa mucaan amma achi baa jirti kun makiinaa keessa kan jirtu suni mucaan rakkoon qabu dhiifama sii godheera kan jettuun kanaadha jechuudha. Nyaam fuulli mucaa kan kakka balame kan dirdirmammaa jedhan dhiyoo galte mucaanis hojiidha. Na baay'ee ulfaata obboloota koo kan ormaa jenna malee kan hambaa biyya nama hin beekne jenna malee kan keenya gole Dubaay keessatti immoo ijoollee baay'ee dhugaa waaqayyo tooni akkatti naa galee siistaman ittiin biirota wayii waraabu qabaadhee dhugaa waaqayyo. Sirriitti adda isaan baasudha warra akkana bifa isaaniitiin adda baasudha warra akkana. Na hundumaafuu kana dubbachuuf isinii dhufe baay'ee tokko har'a birrii 150 dhabuu jechuun ji'a 7 hojii malee turuu jechuun garaamaa keessa jiraachuu jechuun mucaan kun yoom kanfalte mashiitu kanfala bara mana madaamii too galte hirraakuta jetti isaa qaraamaadhaan si hojjannee qaraamaa keessa jirta maaliif ishiin achi biloggooti hin cuftiyoo hin hiitiyoo inna baay'ee ulfaata amma dandeessanitti yeroo biroo ji'a tokko teessan caqacaqa bakka waan fe'anis naa godhanii ji'a tokko waliin taa'ina qaraamaa galtu ji'a tokko wal si jammar viizit viizadhaan dhattu yookiin immoo isin akka turizimitti deemama gizee baay'ee Dubaay akka ji'a tokkoon deemee daawwadhee deebi'aadha malee hojiidha jedhamee hin deemamu. Kanaaf ji'a tokko yeroo teessan nagalchi hojii jedhaaniti mana galtan sana immoo amma igaamaa isin hojjetanitti illee malee isin hin bayina yoo isin tulfaate illee jarroo isin baasan malee jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha chaanala kofaaraa warri taatan seena sabiskiraab godha laayik sheer gochuun dagatinaa yaada gaafii qabdannaa barreessaa isiniin jedha abbaa.